carraa kana argachuu kootii fi maaliif yeroon afaan Oromootiin lallabu sirba isa duriin ijaaba afaan Oromootiin baay'ee gammadu dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo koovidiin baay'ee hamaa ture waldaa afaan Oromoo tokko ijoollee waraasitti dhalatan ji'a 8 barsiisa afaan Ingiliziiti. Baay'ee ijoollee bakka akka ijoollee kootiin baay'een gammadan isin tajaajila baay'een gammadan. It is a privilege. Baay'een waaqa galateeffadha. Jireenya koo beektu achi keessaa bahee amma gaafan akkas gooftaa lallabu mataan isaa baqa the joy of my salvation baqa waa'ee fayyinaa naa galeera. Baay'een itti gammadu. Fayyuun baay'ee dinqiidha lammata dhalachuun. It's a miracle. Kanaaf baay'ee gammadee baay'een gammadee tajaajila. Gaaf tokko mugaa fuulaan wal argina. 2017 dhufeen ture. Simbira gahee hin beeku gaa iddoo tokkotti tajaajileera. Gaaf tokko mugaafan biyya dhaqu simbukkee buufadhee darbu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu sagalee Waaqayyoo laphee korra kaa'ee akka fuudhu qulqulluu na gargaaretti wajjiniin ilaalla. Hunduma keessan bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isin haa qaqqabu. Afuuraan fageenyi hin jiru. It's amazing. Waaqi keenya afuura yeroo tokkotti iddoo hundumaa argama. Magaalaa Waashingtan walakkaan jira. Waajjira koo keessa jira. Sin Germany jirtu. Warri faarfatan ijoollee dargaggoon kun immoo biyya irraati miti. Akkasumatti fakkaata. Kana Waaqayyo yeroo tokkotti iddoo hundumaa argama. Kanadha. Waaqa keenya waan unique inni qabu tokko keessaa kana. Waaqayyo waaqa guddaadha. Waaqayyo nutti dubbataa waan laphee korratti Waaqayyo kaayeen sheerii isin godha. Wannaa kana sagalee kana afaan Amaariffaanis lallabeera, afaan Ingiliziinis lallabeera. Gadduu garbaatti dhageessaniitu amma deebisee akka isinii wajjiniin sheerii godhu laphee korra dhufnaan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 baafnee wajjiniin dubbifna. Wangeela Yohaannis. Hattuun waan biraaf utuu hin ta'in hatuudhaaf qaluudhaaf balleessuudhaafis hin dhufti. Ani garuu hoolonni jireenya haa qabaataniif irraa hafaas akka qabaataniif dhufeera jedhe. Kana gooftaa Yesuus Kiristoos dubbate. Deebifnee immoo Efesoon 1:3 dubbifna. Efesoon 1:3. Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaan waan waaqa irraanis nu eebbiseef galanni haa ta'u jedha. Kana Waaqayyoof abbaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaan waan waaqa irraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta'u jedha. Isa dhumaa iddoo tokko dubbisee wajjiniin kadhanna. Ergaa Phexros boqonnaa 1. Ergaa Phexros boqonnaa 1. Ergaa Phexros jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2. Isin akka akeeka Waaqayyoo abbaatti Yesuus Kiristoosiif abboomamuudhaaf dhiiga isaatiin qulqulloomuuf hafuura qulqulluudhaan qulqulleeffamtanii fo'amtanii ayyaanniif nagaan isiniif haa ta'u. Waaqayyo abbaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosii galanni haa ta'u. Inni araara isaa guddaadhaan Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf haaraa godhee nu dhalachiiseera. Nu dhalachiiseera jedha. Amiin. Haleluuyaa. Yaa Waaqayyo baay'een si galateeffadha. Laphee korraa ulfinnitu siif haa ta'u. Sagalee kee jiraataa, sagalee kee qulqulluu kana yaa Waaqayyo har'a akka wajjin hirmaannu bulaa koo bakka jiranitti wajjiniin waan carraa kana naalaatteef baay'een si galateeffadha. Balbala kan bantu si. Tajaajilli hundumtu wal qixxeedha. Yoo balbala bantu malee wanti banamu hin jiru. Yaa Waaqayyo baay'een si galateeffadha. Ulfinni siif haa ta'u. Amiin.
waan tokkoon si gaafadha hafuura waaqayyoo ija jabinaan akkan sagalee kee dubbadhu humni hafuura qulqulluun irratti dhufu. Amiin. Arraba kootti dhimma ba'i. Amiin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin warra na dhaggeeffatani laphee banamaa kenniif. Amiin. Amen. Sagaleen waaqayyoo afaan koo keessaa fi akkasitti gara kootti hin deebi'u jedha sagaleen waaqayyoo. Sagalee waaqayyooti kan dubbannu. Sagaleen waaqayyoo humna qaba. Nama jijjiira. Nama fayyisa. Jireenya namaa keessatti ifaa guddaa ibsa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kabajaan sagalee kee akka dhaga'aniif maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa jiranitti hunduma isaanii gargaari. Amiin. Hafuura waaqayyoo ati nu gidduutti hojjedhu. You are in charge of the Godhead. Hallelujah. Amiin. Gaafa qulqulluu kan katabde si'i. Har'as kan barsiiftu si'i. Si abdadheen addana jira. Ati na gargaari. Baay'ee si jaallanna Yesuus leencayyuudha. You are awesome. Maqaan kee eebbifamu. Amen. Yesuus Kiristoosiin. Ameen jennaa. Amiin. Amen. Amen. Ameen jechuun maal ni beektu akka kompiitarii irratti inter gaafa jettuun gala miti. Inter jechuudha. Ameen jechuun ameen jechuun. Amiin. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Isinii wajjin sagalee gabaabaa dheeraa hin fudhadhu. Gargar kuteetan iddoo kanarratti kan hin fokkasii godhu. Maal jedha Wangeela Yohaannis irraa ani kan hin dhufee jireenya irraa hafaa akkan isinii kennuu fi eebbaaf hin dhufee jedha gooftaa Yesuus Kiristoos. Maqaan Yesuus eebbifamu. Amiin. Yesuus Kiristoos jireenya. Yesuus Kiristoos jireenya irraa hafaa. Kanaaf hin dhufee jedha. Inni gara biraan immoo jira kan jireenya namaarraa hatuudhaaf, jireenya namaarraa gadi buusuudhaaf, jireenya namaa saamuudhaaf kan dhufu inni immoo hattuudhaaf jedha sagaleen waaqayyoo. Inni immoo seexana. Kanaaf maal jedha sagaleen waaqayyoo jireenya irraa hafaa isinii kennuuf hin dhufe. Let me tell you this. Sagaleen waaqayyoo baay'ee isin dinqisiisa. Ani waaqayyotu na geeddare. Yeroon waa'ee Yesuus Kiristoos dubbadhu san dubbise duwwaatu hin ta'in I have experience in him. Ani mataan koo jireenyi koo inni nan dhaabbadhee lallabu kun wangeela. Yesuustu na geeddare. Tootaalii na geeddare. Yesuus Kiristoos dhugaadha. Namni lammata dhalannaan hin geeddarama. I am a living witness. Kanaaf Yohaannis maal jedha? Isa dhandhamne, isa harkaan tunne, isa argine, isinitti dabarsina jedhe. Yesuus dhugaadha. Namooti kan adda addaa kana jedhanii sana jedhanii sammuun Baayibili interpret godhuu haa yaalanii Yesuus Kiristoos dhugaadha. Amma jedhu dhugaa. Waan sagaleen waaqayyoo waa Yesuus Kiristoos dubbatu dhugaadha. Halleluuyaa. Amiin. Kanaaf maal jedha? Ani jireenya irraa hafaa akkan isinii kennuuf hin dhufe jedha. Karaa hafuuraas, karaa fooniis waan nu barbaachisu hundumaa fannoo irratti xumuree kanaafan dhufeedha. Yeroo tokko maal isin yaadachiisaa Ibroota tokko lakkoofsa tokkorraa jalqabee afaan Oromoo mataa kootiin dubbadha yaada isaanii isin dubbisuu dandeessu. Kanaan dura karaa kumoofaa keessatti karaa adda addaa karaa abbootii karaa raajotaa waaqayyo nutti dubbatee jedhe. Amma immoo karaa tokkicha mucaa isaatiif Yesuus Kiristoos nutti mul'ate jedha. Dubbiftani. Kun jechuun maalni waaqayyo karaa adda addaa nutti dubbatee macaafi qulqulluun 66dha. Genesis to Revelation kakuu macaafa macaan seera uumamaa. Seera uumamaatii amma mul'ata Yohaannis macaafa 66dha wangeelli. Wangeela xumuramaadha. Wangeelli kuni achirratti cufamaa wanti itti dabalamu hin jiru. There is no so-called new revelation that is not in line with the word of God. Wanti haaraan dhufu hin jiru. Waan sagalee waaqayyoo irra hin jirre cufamaadha. Inamaan jedha gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu dhumarratti karaa mucaa isaatii of mul'isee jedha. Yesuus Kiristoos jechuun waaqa ilma. Fakkeenyaaf raajoti kakuu moofaa keessatti raajan maal jedhanii waaqayyo waaqa machaa akkas isiniin jedha. Thus says the Lord.
waaqayyo akkas jedhaniiti kan nutti dabarsan sagalee waaqayyo keessa darbee Yesuus Kiristoos dhufee garuu an akkasin isiniin jedhe Yesuus Kiristoos waaqa ilma ameen jettu haleluuyaa waaqni sadan waaqa tokkicha abbaa ilma afur qulqulluu sadan waaqa tokkicha mucaa waaqayyooti gooftaa Yesuus Kiristoos gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa dhufe waaqayyoon fidee dhufe waaqayyoon kan arge eenyuyyuu hin jirtu tokkichuma mucaa isaatiitu mul'isee jedha waaqayyoon fidee dhufe gooftaa Yesuus Kiristoos waaqayyo kanaafi wanti nuyi lallabnus wanti nuyi barsiifnus it has to be in line with the teaching of Christ kakuu haaraa wajjin wal argee the whole counsel of the word of God ta'uutu irra jira maaliif yoo akkan taane achuma keessaa waan tokko buqqisee irratti barsiisee hojii wanna godhe isa gara biraa wajjin wal duukaan dhufne iddoo tokko confusion uuma kanaafi sagalee waaqayyoo the number one thing namni eegala mata dhalate wanti gochuun irra jiru sagalee waaqayyoo barachuudha afur qulqulluu nu barsiisa kanaafi gooftaa Yesuus Kiristoos ani jireenyi akka isinirraa hafu eebbaafan isinii dhufee jedhe Yesuus Kiristoos nutti eekkamuudhaaf hin dhufne Yesuus Kiristoos araara maqaan waaqayyoo eebbifamu amiin tokko har'a waaqayyoon akkamitti ilaalu waaqa ulee qabatee kulasaan balleessuudhaaf gabaadhaasaan balleessuuf qoyna eegan dubbatinaan jiru ergamtootaan canjira mataa isaan baqassa akkas fiicharu godhame tokko God is a good God waaqayyo waaqa gaariidha halleluuyaa amiin maqaan waaqayyo eebbifamu waaqayyo waaqa gaariidha amiin Yesuus gooftaa gaariidha amiin gara laafaadha waaqayyo maal jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos nami ana arge abbaa argeeraa jedhe aniif abbaan tokko jedhe akka jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos kana jechuun wanti Yesuus Kiristoos hojjeta wangeela arfanuu keessatti kan argitan hojii gooftaa Yesuus Kiristoos miti wangeela arfanuu Maatiyos Maarkos Luqaas Yohaannis keessatti kan argitu waan Yesuus Kiristoos yeroo sana hojjete keessatti wanti inni hojjete hundumtu waan an abbaa koorraa argen hojjedhaa jedhe ofii gooftaa Yesuus Kiristoos wanti Yesuus Kiristoos hojjete hundumtu waan waaqayyo hojjete halleluuyaa marrodo zonkoroboshe maalo rakkeeffadhaa kana wannaa dinqiin isinitti maa jira kanaaf wangeela arfanuu keessa yoo deemtani gooftaa Yesuus Kiristoos gooftaa akkamiiti beektu isa namoota irra fiicharii godhanii kana godhanii ammee dubbatan miti gooftaa Yesuus Kiristoos warra boo'anii wajjin hin boo'e dhagee Alaazaariif Maartaa gaafa Alaazaariin kaasuu deeme gaafa isaan boo'an argee mimmaan lolaasee jedha ulfinni Yesuusiif haa ta'u amiin karraamii miti Yesuus haleluuyaa amiin iddoo tokkotti immoo guyyaa guutuu tajaajilaa oolee maal jedhanii warri ergamtooti isaa maal jedhanii geggeessii nu ga'aa jedhanii nami lapheen keenya hamaadha nuyi namooti waaqayyo garuu waaqa maa jedhe beektu gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaa guutuu ana wajjin oolaniiru waan nyaatan kennaafi karaa garaa haadhaa miti kun garraamii miti Yesuus halleluuyaa kana lafa deemetti garaa laafeef jedha namoota baay'ee argee akka namoota tiksee hin qabne argee garaa isaa laafeef jedha iddoon namarratti dhukkuba fide iddoon nama akka namni rakkatu godhe hin argitan you don't see it kan isa kan gooftaa baay'ee lapheesaa dheekkamsiisee warra beenne jedhanii warra farisootaa warra religious isatu baay'ee gaddisiisa warra cubbamoo garuu dhaqee wajjin nyaata ture Yesuus Kiristoos waaqayyo cubbuu jibbaa cubbamoota hin jaallate that's our God hallelujah garbaamina gooftaa Yesuus Kiristoos waaqayyo waaqa gaariidha namooti akka fiicharii godhan miti kana booddee ittiin dhufa maanni kan hundumaa keessa wanti irratti dubbachuu barbaade amantooti gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii namooti lammata dhalatanii kan jireenya bara baraa argannu kan heavenii deemnu kan heavenii deemuu dandeenyu kan gooftaa waaqa wajjin jiraachuu dandeenyu yoo Yesuus Kiristoosiin argannee lammata dhalanne you have to confess him as your personal savior Yesuus Kiristoos akka inni gooftaa ta'e yoo laphee keetti amante Roomee 10 irraa
sagalee fudhan lakkoofsa sagalee fudhanii Yesuus Kiristoosiin akka gooftaa ta'e laphee keetti amante akka waaqayyo du'aa kaasee afaan keetiin dubbatte hin fayyita jedha. A prayer of 1 minute. Amen. Nami amma kana hin goonetti nama yeroo tokko tamma naannoo keenyatti waldaan durii roon sirbus dur amma jalqabee baay'ee jira waldaan ani yeroo ijoollee ture damdallootti na yaadadha. Ganama gaafa mana barumsaa deemnu lafa buna dhuganittis namni faarfata. The whole town akkasi isa memorii sana qaba. Baay'ee tureera nu bira maqaan waaqayyoo eebbifamu. Baga maqaan Yesuus waamame. Ameen jedha Amen. Amen. Kanaaf eebba guddaa ta'eera Yesuus. Hallelujah. Kanaaf yeroo tokko maalin yaada namooti tokko abbaan isaanii haati isaanii gooftaa beekanii achi keessatti yoo dhalatanii waldaa deemuu baruu jalqabu. Waldaa deemaa guddatu. Gaafa guddatanii achumaan keyboardis barachuu dhaabbalu hin danda'ama. Kwaayirii seenuu hin danda'ama. Achuma keessatti guddatanii ijoolleen kuni yoo Yesuus Kiristoosiin akka Roomee 10 irraa dubbatutti Roomee 10 lakkoofsa 9 amma 10 gooftaa Yesuus Kiristoos akka ni gooftaa ta'e laphee keetti yoo amante yoo ammoo akka ni waaqa du'aa kaase immoo afaan keetiin dubbatte hin fayyita jedha. Amma waan sana godhanitti waddinayyuu jiraatan namooti akkasii amma waan sana dubbatanii confess godhanitti namooti kun lammatan dhalanne. Namni lammatan dhalanne immoo jireenya bara baraan qabu. Kanaaf this is a very serious matter. Lammata dhalachuun baay'ee barbaachisaadha. Niqoodimoos gaafa inni bira dhufe Niqoodimoos jechuun he was namoota 70 liideroota 70 keessaa key leaderii ture. One of the key leaders. Gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos bira halkan dhufe maaliif waaqayyo wajjin ta'e meelee waan ati hojjettu kan hojjetuu hin danda'amu jedhee gaafa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jajuutti ka'u yoo lammata dhalatte malee mootummaa waaqayyoon argitu jedha. Kanaaf lammata dhalachuun it is very very important. Namni lammata dhalanne waan biraa miti. Macaafa qulqulluu baruu hin danda'u. Maaliif macaafa qulqulluun kan katabame sammuu keenyaaf tun ta'e hafuura keenyaaf laphee keenyaaf keessaati kan wannaan sammuun baruu danda'amu. Of course sammuu keenya keessa darbee gara laphee dhufa garuu namni lammata dhalanne hafuurri qulqulluun yoo barsiise malee waan sammuudhaan baramu miti sagaleen waaqayyoo. Hafuura qulqulluun katabame hafuuraan bara sanatu nama geeddara. Lammata dhalachuutu jireenya koo na geeddare. Hallelujah. Amma it's many years and yeroo dargiiti yeroo ba'e guyyaa tokko eegan gaafa sirba dhaabeeti waggaa tokko walakkaan sirba biyya kanatti dhaqeen lafan sirbuu tanaa jalqabeen sirba kan dhibba audience baay'ee qaban ture biyya kana eegan dhufeeyyuu achi booddee guyyaa tokko gara booddee ilaaleen beeku. Hallelujah. Jaalalli waaqayyootti dabala. Jaalalli waaqayyootti dabala. Kana jechuun chaalenjiin hin jiru jechuu miti. Karaa baay'ee rough road challenge baay'eetu jira. Sanan dhumaa keessa namni lammata dhalate gooftaa wajjin wal argeera wanti gargar baasu hin jiru uffinni waaqayyoo fa ta'u. Kanaaf lammata dhalachuun is baay'ee it is essential. It's not an option. Namni lammata dhalanne bakkee jira. Kanaaf namooti wannaa tokko geeddaruu hin dandeenyu sagalee waaqayyoo. Mootummaa waaqayyoo dhaaluuf jireenya bara bara argachuuf namni gooftaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa koo jedhee amanee fudhatee jireenya bara bara argachuutu irra jira. Amshuu namoota asirra jirtanii namoota gooftaa beektaniidha. In case namni hin beeknu namni tokko lamillee jiraate wangeela lallabuu baay'een jaalladha. Waaqayyo ija keessanis naa ibsu. Waaqayyo ammayyoo guyyaa kana guyyaa fayyinaa isiniif godhu. Namni afeeree kan galtan yoo jiraatan jechuu goote. Kanaaf eega lammata dhalatanii gara gooftaa eega dhufanii immoo chaalenjii biraa jira. Namootuma lammata dhalatan gidduu wanna adda addaa jiranii biyya kana Bible study tokko qaba Ameerikaanota wajjin Bible study afaan Ingiliziitiin. Bible studies sana keessa Methodistootii denominationii adda addaati kan jiru. Garuu hundumtuu lammata dhalataniiru gooftaa argataniiru. Achirratti Bible study qabna facaasaa. Hundumtuu gaafa dabareen isin ga'u macaafa tokko fuunee dubbifna isarratti dubbanna. Gaafan ilaalu hundumtuu karaa adda addaati kan inni dubbatu. Anis waan waaqayyo naa ibsa kun amma dubbadhu kan inni dubbadhu gaafa dabareen kun haa ga'u. Maalan argee
لما تدلتني رنموتي كون يسوع كريستوس أرجتنيتو وان يسوع كريستوس أرجتني في والجنجرانيا برابر أما برابرات مكان واقع يدفعون salvation is a free gift لما تدلت شدا في وان اتدبر لهنجرو واقع يتطمره أمانتي الفينا أيان واقع ينفيس فنأجود on our part فنأنيغو تاسوس كريستوس نامنيوان فنأنوان اتدبر لمتوكو هنجرو واقع يتطمره يسوع تطمره في نسافترو Ega lamma tadallanne booddee jireenya biyya lafaarratti we have a part to play. Gahee qabna nuti. Waan hojjechuun nurra jirutu jira. Kana gaafa arginu namooti tokko tokko lammata dhalataniiru Yesuus Kiristoosin argataniiru amma akka gruupii nama isinitti gruupii Ameerikaanota kana keessa hundumtuu lammata dhalataniiru hundumtu keenya heebanii deemnu gaafa fiigicha biyya lafaarraa finnu. Namooti tokko tokko lammata dhalatanii iddoodhuma sana jiru achirraan tochoone. لما تلتنيرو قفت أسوس كريستوس نرجتنيرو كن نجا أسومن تا جدني أشرّا وانجر برا برودا وان سجرين واقعي يساني كن برودا قفت أسوس كريستوس سني جري الرهبان سني كنور في سجري كيس سون قرين أشوم تا أشوم فنور of course وان تودم تو أشتى جالك أبا لما تلتني أشوم جرو أشرّا سوتشون أشوم جرو نموذج كترو ما لي في روميرا أكن سنين جدي لما تدرجون كرايا يسوع كريستوس يوحنس سجل كبا شن كل لما رامو نبي مشاواك أيوك أبو جرينيا كبا نبي مشاواك أيوم كم نجرينيا كأبو جدا هنا في نموذج كن أشوم جرو وانجر إبراهيم بيكنو يتم أما أمريكانو تمثال ساري وانتو كتو كافن دبتو أكوان هارا أغانيتي تني جدا مالف denomination إنساني أشكي سلسلان كبي وناجر إبراهيم بيكن وانسجلي واقع يوجد لما تدلتني رجرو ونمي توكو لما تدلتني بود ها فيزي إسلام مفا لما تدلتني بود سجلي واقع يوجدو سجلي واقع يو إسني دبتو أفورك الكل عن شوبامو أفورك الكل عن شوبامني فيزي لما فار أتسكنيرو وان واقعيو كنيف مالي في فدي واقعيو إيجا لما تدلني بود أفورك الكل عن غوتمني أفان حالات عن دبني هاللويا هم نواقعيو فلني تجاجل كين هم نواقعيو تين challenge بيلا فاجر هم نواقعيو تين أجسني دربورا مالي في دينك أمنا بيلا فرّا موتين بيلا فاسد أنا جد أولاد كرونتوس لما فا أفرا باي challenge باي يجر سنا overcome غني إرد برّي وجواك أيو هجت شورا أفرا كل دام غتامو تنور جرا وقت أسوس كريستوس أكجر مجاف إرجم توتارا تأكسر يا أوفاتا تيوفلوس أوكي توكو أفرّا كزيدا بوفتاسوس كريستوس إسان وجن أتو جروس أبدي أبانكو إسني فكنة إسان إسنتهم سنة إيجاد عمله يروسالمي هنبائنا جد إسان أبومي اتدبليس يوحنس دانين شوبه إسنجرو غيابا يأتو هنتورين أفورك الكل دان هنشوبام توجد يسوع ربتكن the head of the church جد أبومي غاف براديمون أبي جد أشومامو لكم سديتنا إسنجرو أفورك الكل يمو إسن رتبو هم نهين قدتو يروسالمت يهودا هندومات سماريات أم أندرا لفاتس dhugabaatu koo hin taatu isaanii jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Maal jedhee humna amma argattanitti tura gaafa isa argattanii dhugabaatu koo taatu hojii koo hojjettu jedhee itti dubbate. Isa booddee eeganii kanatti mee booddeetu eeganii boqonnaa lama hojii ergamtootaa boqonnaa lama irratti
Ifama. Na hojii jirtu? Hallelujah. Okay. Wanna ko freezy godhe. Hojii gamtootaa. Chapter 2. Ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Peentekoostee jedhame beekame yommuu ga'e hundinuu iddoo tokko walitti qabamanii turan. Dingatas huursaa waaqarraa akka bubbee bubbisutu dhaga'ame. Manichas isaan keessa jiranis guute. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atan. Gargar tamsa'aniis wanti akka arraba ibiddaa kun tokko tokkoon isaanirra hin ta'an. Yommus hundumtuu isaanii hafuura qulqulluudhaan guutaman akka hafuurri dubbachuu isaaniif kennetti afaan garagaraa dubbachuu jalqabanii jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos maal jedheeni warra qaboota isaaniitiin amma hafuura qulqulluu argattanitti amma humna harkana fudhattanitti miilla keessan akka qixanii sochoosinaa jedhee. Beektu ergamtooti yeroo sana waggaa 3 ol yeroo mootichi du'aa kaasu yeroo inni beel'aa miirakilii adda addaa hojjetu waan baay'ee arganiiru. Lallaba waggaa 10 lallaban qabuuf keessa waan baay'ee arganiiru, waan baay'ee baraniiru, waan baay'ee barsiiseera miilla Yesuus jala taa'anii. Kan hundumaa utuma beektanii humna kana hin qabaanne waan isin hojjechuun irra jiru hojjechuu hin dandeessanii eegaa jedhee Yesuus Kiristoos. Isa booddee abboomamanii gaafa eeganii ibiddi Waaqayyoo irratti dhufee gaafa ibiddi sun irratti dhufu hafuura qulqulluun guutamanii afaan haaraadhaan dubbatanii jedha. Asirratti fakkeenya tokkitti yoon isinitti himee Phexrosin yoo argitaniitu ta'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos hin gaanfanni gara fannoo deemu ani sin ganu si wajjinillee yoo du'u ta'e nan du'aa jedhe. Dhugaa isaa dubbate yeroo sana. Garuu gaafa guyyaan qurxii ga'u gaafa Gooftaa Yesuus Kiristoosin akka sana gadi rukutaa gaafa fudhanii deemanii he couldn't believe. Isa booddee dhufanii ati wajjin turtamini ennaan si'a 3 nagantaa jedheen Gooftaa Yesuus Kiristoos ani hin beeku jedhe. Dubartii duratti ammas gaafa dhufanii ani hin beeku jedhee abba baaruutti ka'ee jedha sagaleen Waaqayyo. Si'a 3 gane Gooftaa. Eega hafuurri qulqulluun irratti dhufe hallelujaa. Inni dilluun sun Phexros inni sodaataan sun gola keessaa ba'e fuulduratti ba'e Yesuus Kiristoos nama Naazreeti inni sin fayyiftani Waaqayyo du'aa kaasee kunoo kana hundumaa hojjeteera inni Gooftaadha jedhee lallabee lallaba jalqabaatiin nama 3,000 seetan harkaa baase maqaan Waaqayyo eebbifama. Ameen. Fakkeenya gaariidha. Phexros hafuura qulqulluutiin guutamee duraa fi hafuura qulqulluu guutamee booddee totally different person. Kanaafi amma hafuura qulqulluudhaan namni lammata dhalatee hin guutamne dhugaan isinitti hima. Waan baay'een isinitti himuu danda'a. Yeroo hin qabu malee. Waan baay'ee miisii gootu. Hafuura kootiin malee humnaan miti jedha. Do you know that? Diina qabna diinni keenya seexana. Ijaan hin argamu garuu seexan he is real. Hin lolaa asiin kana fidaa addanaan kana fidaa gaafa wangeela lallabdan baay'ee isiniin mormaa sana hundumaa humna hafuura qulqulluutiin kan overcome goonee hojii Waaqayyoo hojjechuu dandeenya. Yoo dhibansi sun nurratti dhufe malee akka ta'u jireenya biyya lafaarratti ofii keenyaaf illee waan nuuf ta'u hojjennee darbuudhaaf hin dandeenyu. Yeroo fakkeenya tokkoon isinitti hima. Do you know namooti hafuura qulqulluudhaan guutamanii afaan haaraa dubbatani warra afaan haaraan dubbanoon guutamne caalaa advanteejii baay'ee akka argatan beektu. Yeroo tokko addanatti hin dubbisa Ameerikaa baay'ee akkuma biyya keessanis akkasi mishiinaroota baay'ee dhaqan biyya Afrikaa deeme. Bonni namichi kuni mucaansaa biyya Afrikaa turtee 19th century. Booddee nami kuni hafuura qulqulluu nama Texas hafuura qulqulluudhaan guutamee afaan haaraadhaan dubbata.
Booddee namichi kun ganama sa'a qabu sa'a hiikuu gaafa deemu akkas gaafa kitchen isaa qaxxaamuree deemuuf jedhu akka eeboo akka nama eeboo waraanee keessa haasaa hafuuraati kun laphee isaa keessatti itti dhaga'ame. Booddee namichi kun someone is in danger jedhee bakka hin diriire lafa sa'a hiikuus hin deemne beeka hafuura qulqulluu wajjin wal beeka waan tokko ta'aa jira kadhachuun irra jira jedhee diriiramee afaan haaraadhaan kadhachuutti jalqabe. 6 a.m. ganama akka biyya keenya sa'a 12 6 a.m. 7 8 9 10 11 12 1 2 p.m. irratti isa ganama jalqabe. Amma 2 p.m. utuun tarsiid godhu utuu kadhatu maal akka ta'e hin beeku eenyu akka rakkatee jiru hin beeku maal akka kadhatu hin beeku maaliif yeroo hafuura qulqulluudhaan afaan haaraadhaan kadhannu nus hin beennu seexannis hin beeku waaqayyo garuu beeka. Namni afaan haaraadhaan kadhatu akka fedha waaqayyootti kadhate jedha maqaa waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Gaafa kadhatu 2 p.m. after 8 hours sa'a 8 booddee Jero ba'ada la diabo. Achi deebii akka argate bare keessisa. Sini dhibu kun hojii waaqayyo. Deebii akka argate gaafa beeku hin ka'e lafa afaan haaraadhaan worshipii godhee deebii lafa hojii isaa deemee maal akka ta'e eenyu bira akka kadhati qaqqabe maaltu hin beeku waan tokko hin deeme whatever it is keessa isaatti bareeda. Gaafa waaqayyo deebii argatu namoo hafuuraa gaafa taatan keessa keessanii dubbata waaqayyo. Achi booddeen deeme yeroo dheeraa booddee transportation akka maamitii dafanii wal argine mucattii wajjin gaafa wal argani mucaansa yellow fever jedhamu yeroo kana sana biyya Afrikaa keessaa baay'ee nama fixaa ture dhukkuba sanaan qabamtee duutee warra du'anitti dabalamtee 2 p.m. hallelujah 2 p.m. gaafa inni raphee isaatti achiin Ameerikaa jira asiin Afrikaa jirti revive gootee kaate achumaa fuudhanii baasan. Namichi kun yeroo booddee gaafa wal arganii exactly yeroo inni wanna jedhe sana iseen wannaa sana keessa jirti. Kanaaf namichi kun beektu utuu hafuura qulqulluudhaan hin guutamne mucaan isaa deemtee turte. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Hafuura qulqulluun guutame afaan haaraadhaan waan dubbatuuf akka fedha waaqayyooti. Maaliif namichi kun amma gaafa ganama sana ka'e waan ta'e inni hin beeku. Waaqayyo inni hundumaa beeku keessa isaa jira. Karaa hafuura qulqulluu sana kadhadhu jedhee sa'aatii 8. Haleluuyaa. Isa booddee mucaasaa argate. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Waldaa mataa kootii isinitti himuu hin danda'a. Yeroo tokko waldaa Washington DC waldaan keenya istaafota wajjin ganaman kadhanna. Booddee ganama baay'ee kadhata hafuuraatu ture. Hafuuraan baay'ee waaqayyo nu eebbisee nama tokkoon fuudhuun deema makiinaadhaan. Virginia lama jedhamu. Inni iddoon isaa Little River Turnpike jedha. Achirratti mucaa dargaggoon tokko makiinaa xinnoodha kan inni oofu. Mucaa makiinaa guddaa oofu tokko karaa korra hin jiraan. Isa dura maaltu ta'e haati manaa koo mana barumsaa amantoota Christian school achi hojjetti ijoolleen keenya achi dhaqanii hawwiin faana. Achi hojjetti iyyuu hafuurri qulqulluun fedha gaafattee akka isheen mana deemtu gaafatti dubbatu dhattee isaa alaqaase boosisee itti himtee mana deemtee gaafa jettu hafuurri kadhataa keessa dhufee gaafa tarsiid gootu gaafa kadhattu afaan haaraadhaan waan kadhattu hin beektu gaafa kadhattu afaan haaraan utuu kadhattu maqaa koo lapheesee keessatti dhufee car accident akkas jedhu dhageesse. Booddee she kept on praying. Isin dhibu yeroo naan deemu sana isheen hin beektu waan irra jiru baay'ee na dhibama yeroo dhumaa isheen hin kadhatte afaan haaraadhaan waan ta'aa jiru hin beektu. Booddee gaafa xinnoo kiloo argattu kadhattee gidduu sanatti Little River Turnpike irratti Virginia deemee mucaan dargaggoon kun karaa isaa malee ibsaa diimaa darbee dhufee waanuma akka boombii dhohuun arge. Waan ta'e hin beeku and for some seconds hin beeku waan ta'e. Achuman taa'e makiinaan koo achumannoo taatee makiinaan tootaalii ta'e mucaan makiinaa guddaa qabu sun makiinaan galagalee gommaan afur akkas ol galagalee jira. Booddee namooti isa keessaa waan jedhu argachuu booddee wannaa kootti deebi'ee gaafan ilaalu poolisichi dhufee noo ati balleessaa kennee waan tokko yaadannaan jedhee nan bahee gaafan ilaalu waan tokko without any scratch. Hallelujah. Makiinichi tootaalii ta'e.
Amen. Gaafa sana utuu amma waaqayyotti dubbatee haaraa afaan hin kadhanne I would have been dead mataan koo du'een ture jechuudha. Wannaa nama gara biraa mina afaan haaraadhaan kadhachuu don't take it for granted. Dhugaan isinitti hima. Namooti afaan haaraadhaan hin kadhanne hafuura qulqulluu hin guutamne you don't know what you are missing. Kan amma isin convince gochuu kan lallaba koo bareechuuf tun ta'uun waan real ta'e isinitti hima. Hafuura qulqulluudhaan cuubama afaan haaraadhaan dubbadhaa. Maaliif waan baay'ee jira biyya lafaa. Nuyi wanti nuyi beeknu we are limited. Waaqayyo inni hundumaa beeku garuu nu keessa jira. Amen. Akka isa wajjin itti hojjennu immoo nuu kenneera. Kan waan goonu hin qabnu, waan jennu hin qabnu. Nuu kennameera hafuurri qulqulluun nuuf dhufe. Halleluuyaa. Amen. Waggaa 2000 irraa biyya dhoqqee kana biyya cubbuun guutame kana keessa dhufe qulqulluun sun nu gargaaruudhaaf. Namooti baay'een amma biyya westernii keessaa Rema Adula Diabos. Biyya kanallee wayya biyya keessan immoo is totally dead. Hafuura qulqulluu waldaa keessaa baasanii qabatanii taa'u achi keessatti dhiiraaf dhiiroo wal fuusisu. Lafa hafuurri qulqulluun hin hojjenne seexanatu sirba. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan namni hin guutamne waan baay'ee misii gootu. I can go on and on. Yeroo waan hin qabne bali waan baay'ee keessa karaa kanaa waan baay'ee keessa deemu jedhu waa'ee kennaa hafuura waan baay'eedha. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan guutamuun it is very very important. Nama lammata dhalateef jireenya mo'ichaa jiraachuudhaaf. Halleluuyaa. Yeroo wannaan akkasii namatti dhufu yeroon kun by the way you don't even know maal akka ta'u beektan biyya lafaa amma 2020 keessa 2020 yeroo cinqii ture iddoon dhumaati samiin isaa dukkana ture namni gara deemu maal akka dhufu hin beeknu maaliif Xiimotewos irraa sagaleen Waaqayyo maal jedhaa yeroo dhuma lafaa yeroo dhufuun Gooftaa Yesuus Kiristoos ga'u waan hundumtuu cinqiin dabalaa deemaa jedha that's scriptural. Nuuf garuu maal jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos Yohaannis 17 irraa biyya lafaa jiru garuu isaan kan warra biyya lafaa miti nu jedhe maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Nuyi Gooftaa qabna, nuyi mootii qabna. Haleluuyaa. Nuyi Waaqa harka jirra. Kanaaf waan nu kenname sana itti dhimma ba'uudhaaf wanti barbaachisu goonee nurraa eegama. Waaqayyo dhufee nu waga'u. Fayyina arganneerra kan akka godhee irree namaa micciiru Waaqayyo akkasumatti Waaqayyo. Waan hundumaa fi eebbil godheera. Kanaaf asirratti dhaaba waa'ee hafuura qulqulluu waan baay'ee keessa gaafa gara biraa yeroo argadhee yeroon kun akka kan naa mijaa'e gaafa tokkoon waa'ee hafuura qulqulluu jettee nan barsiisa. Kanaaf namni lammata dhalate warra achi taa'anii egaa lammata dhalatanii achiin tochoonirra warri kun advaanteejii guddaa qabu. Maaliif hafuura qulqulluu guutamaniiru. Warra sanaanis kennameera. Warri sun garuu cal jedhanii waan kana ignoorii waan godhaniif advaanteejii baay'ee hin qaban jechuudha. Kanaaf waa'ee hafuura qulqulluu afaan haaraadhaan dubbachuu yoon hin dubbifne Matsaafa Ergamtootaa 19:1-9tti hafuura afaan haaraadhaan dubbatan jedha. Phaawulos mataansaa Qorontos 1:14-18 irraa isin hundumaa caalaa afaan haaraadhaan hin dubbadhan. Phaawulos mataansaa New Testament kan walakkaasaa katabe isin caalaan dubbadha jedhe. So it is essential jechuudha. Maaliif akka waan jira gaafa gara biraa yoo waan asirratti akka gaariitti nu godhee barsiisa tokko barsiise amma miti jechuun intini qaba. Wanta adda addaa waan jiru isa hundumaatiif sagalee Waaqayyoo deebii qaba. Isa warri tokko gaa akkuma isinitti mee lammata dhalatanii warri tokko lammata dhalatanii jiru. Warri tokko immoo darbanii wanda lammaffaa hafuura qulqulluun guutamaniiru. Warri tokko immoo amma asirratti waan dubbadhuun barbaadu qaba. Warri tokko immoo hafuura qulqulluu lammata dhalatanii hafuura qulqulluu guutamanii sagalee Waaqayyootiin warra guutamantu jiru. Halleluuyaa. Sadaffaan isa kanadha. Sagalee Waaqayyootiin warra guutaman. Eenyummaa isaanii karaa sagalee Waaqayyoo warra baran. Warra sammuu isaanii sagalee Waaqayyootiin jijjiiran. Warra akka sagaleen Waaqayyoo jedhutti sagalee Waaqayyoo dubbisuurraan abboomamuurraan jireenyi isaanii jijjiirame. Yeroo ba'a akka daladiyaa boossa. Namoota maal beektu waamichi keenya inni guddaan dinqii adda addaa hojjechuu caalaa inni gaariidha. Waldaa guddaan paasterii godhe TV irratti beekamuu caalaa gara bifa Yesuusitti guddachuudha. Kaaraakterii keenya. Ameen. Nami ibidda buusee dhufee
gaafa waltajjii irraa bu'u moo yana akka seexanaa aktii godhe sun wannaa waaqayyo kanarraa sinaa eegu. Kanaafi injiri sana duwwaa utuun ta'in jireenya keenya jijjiiramu. Do you know that? An paasteriidha. Waldaa keessa waan baay'ee jira. Namooti tokko yeroon argu warri namni kun lammata dhalateera jechuun wanna jedha. Akkuma durii miqqanyoo, akkuma durii jinaawu, akkuma durii baqar wannaa baay'ee hojii fooniitiin deddeebi'u. Sammuun isaanii hin jijjiiramu. Rakkoo baay'ee uumu waldaa keessatti. Baay'ee nama gaddisiisa. Do you know that? Namooti akka sagalee waaqayyootti hin jiraanne namooti kaaraakteriin isaanii gadhee ture. Namooti tokko kan gara gooftaa hin dhufneef beektu kan hin barbaadu jedhanii baqatan amantii kiristaanaa namoota gooftaa beekna lammata dhalaneera jedhantu faamilii isaanii keessa jira. Maaliif yoo jettan namni suni lammata dhalaneera waldaan deemaan in ililchuu gaafa mana dhufan immoo akka seexanaatti jiraatu. Warri gooftaa hin beekne firri isaanii sun obbolaa haa ta'u haadha ta'u abbaa ta'u waan nama sana ilaalanii takkaayyuu gara gooftaa dhufanii akka kana ta'e nutti hafu jedhu namooti. Waaqayyo kanarraas nu haa oolchu. Lammata gaafa dhalannu nuyi nama haaraadha. We have to grow. Namni mucaan dhalate hin guddachuun nurra jira. Namni tokko waggaa 30 waldaa keessa jira. Akkuma isa duriiti bakka foonii hin deddeebi'e. That's not God's will. Guddachuutu nurra jira. Kaaraakteriin keenya geeddaramuutu nurra jira. Yesuusin fakkaachuutu nurra jira. Gara Yesuusitti guddadhaa jedha. Sagaleen Waaqayyo akkana nu Yesuusin fakkaadhaa jedhe Phaawulos. Dadhabaan akka nama dadhabaan akka keenya. Kanaaf warri akkasii sagalee Waaqayyootiin warri guutamanii sagalee Waaqayyootiin sammuu isaanii jijjiiranii halkanis guyyaas isaan yaadii jedha Iyyaasuurraa. Gara deem gaafa mediteeti godhanii jireenyi isaanii geeddaramee guddatanii yeroo namni isaan gaddisiisu dhiisuufiidhaan jaalalaan deemuudhaan namni tokko amma waldaa tokko kwaayiriinis wallolee wajjiniin harka bal'isan wan eessayyuu hin wanti sun namni walin lolluun jedhamu indiyaa'uun dheekkamaa garuu dheekkamsa keessan irratti aduun hin dhiin jedha sagaleen Waaqayyo dadhabbii keenya Waaqayyo beeka garuu wan sanarraa walii dhiisuudhaan waldaa meeqatu gargar ciccita wal jeequ asirraa jedhe I'm so sad an waan akkasiin question jiru. Yesuusi lallabuun jaalladha maqaan Waaqayyo eebbifamu. Maaliif sagalee Waaqayyoo irratti hundeeffamanii warra sagalee Waaqayyootiin guutaman warri kun lammata dhalataniiru hafuura qulqulluu argataniiru sagalee Waaqayyootiin sammuu isaanii jijjiiranii Roomee 12 sammuu keessan jijjiiraa jedha. Maaliif sammuu namaa jijjiiru jechuun yaada keenya akka nu itti yaadnu we have to reprogram our mind. Isa akka dur fooniin yaadnu miti nu amma nama haaraadha. Fakkeenya yeroo baay'ee warri lallabanitti dhimma ba'anii maal jedhaa jireenyi keenya ni durbanne utuu gooftaan beekin yoo horii argachuuf jedhe yeroo baay'ee warri lallaban kanaan fakkeenya godhatu yoo horii argachuudhaaf barbaadde asii hati addanaa waliin dhayisa sana sobii maaloo jedhiiti haa ta'u ofumatti guurii jedhe. Jilaayifiin gooftaa Yesuusuun argatiin akkas biyya lafaarraa kan jiru. Biyya guddaa haa ta'u faranjii haa ta'u waliin dhayichi saami jedhe. Gaafa gara Waaqayyoo dhuftan immoo akka argattuu fi isa qabdu kenni jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Biyya dura sadurumannoo jenne keessaa immoo nama si lole yoonni allama si qabale si'a sadi baqqaa wannoo ijaabayii jedha. That's how we grow up. Tu gooftaan argatin. Gara gooftaa Yesuus Kiristoos immoo gaafa dhuftu isa maddii kee tokko si qabale isa lammaffaa kenniif jedha. Totally different. Yeroo dur biyya lafaa turre ani of beeksisuudhaaf an akkasii maaloo abaluuti an akkasii abaluudhaa jedhiitu ofimu biyya gara Waaqayyoo immoo gaafa dhuftanii kabaja barbaadda gadoof qabi jedhe iddoo kee gadhiisi jedha. It is totally different. Biyya biraa keessa seenneen bara akka duriitti jiraachuu hin dandeenyu. Mootummaan dukkanaa jira, mootummaan Waaqayyoo jira. Mootummaa sana keessa akka itti jiraannu sagaleen Waaqayyoo akka jiraachuu nurra jiru nuu kenneera. Akka sanatti kan jiraannu. Kanaafi namooti akkasii maaliif anan xumura yeroo baay'ee ittiin jedhu. Namooti akkasii maa inni namni lammata dhalatee hafuura qulqulluudhaan dhaggeeffadhaa. Hafuura qulqulluudhaan guutamee kennaa hafuuraa qabaatee dinqii adda addaa hojjete. Yoo sagaleen Waaqayyoon hin guutamne, listen to this. Fiigicha jalqabe sana fixuu hin danda'u.
Maaliif waan baay'ee jira biyya kanaa macaafa baay'ee katabanii kaa'aniiru. Namoota ibiddaan jalqabanii karaatti hafan nama baay'eedha. Maaliif isaanitti faraduuf utuu hin dadhabbii qabnu. Isarraa barra Qorontoos irraa akkan jedha. Fakkeenya isaa keenyaaf katabamee jira. Kakuu moofaan Qorontoos tokkoffaa lakkoofsa 10 irraa. Sanarraa akka barruuf. Namooti tokko tokko baay'ee Waaqayyo dinqii dhimma itti ba'e yeroo iddoo tokko tokko miisii godhantu jiru. Amma fakkeenyi tokkoon isinitti hime wanti nuyi karaa hafuura qulqulluun guutamnee argannu revelationii haa ta'u raajii haa ta'u whatever it is karaa hafuuraa wanti nuyi argannu macaafa qulqulluudhaa wajjiniin wal duukaa deemuutu irra jira. Macaafi qulqulluun gara biraa jedhee wanti nan immoo mul'ata argadhee dubbadhu yoo oppositii ta'e that's not from God. Kana baruudhaaf sagalee Waaqayyoo kana akkuma istima keessaniitti isin barbaadu haasaa firaati. Hallelujah. Kana you have to make sure you are full of the word of God. Amen. Fakkeenyan isinitti hima waan isin dinqisiisu. Gooftaa Yesuus Kiristoosii gooftaan keenya. Mee ulfinni Yesuusiif haa ta'u jedhaa maal nan dhagaa. Hallelujah. Ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Hallelujah. Amen. Yeroo tokkummaan ta'ee gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaa 40 soomee Luqaas 4 irra Maatiyyoos 4 irra jira. Guyyaa 40 soomee gooftaa dura abbaa isaa dura ture. Isa booddee do you know that? Guyyaa 40 eega soomee booddee sagalee Waaqayyoo miti kan dhagaye sagalee seexanaati kan dhufe. You remember that? Maal jedhe seexanni dhufe yoo mucaa Waaqayyoo taate wanti kana dhagaa kana biddeenitti geeddarii jedhe. Yoo mucaa Waaqayyoo taate asirraa awwanna jedhe. Maal jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos? No, akkas jedhee katabameera jedhe. Akkas jedhee katabameera jedhe. Seera keessa deebiirraa qood godhee akkasittiin seexana kuffisee fannoo irratti immoo badduu baase. Maqaan Waaqayyoo. Gooftaa mataa isaa jechuu kooti bara. Gooftaa bira dhufe bariiwwannaa isaa fide. We have to make sure wanti nuyi argannu karaa hafuuraa akka sagalee Waaqayyoo ta'uutu irra jira. Amma dheengadda waan tokko hin dhagaye jechuudhaan I'm not critic namoota warra ijoollee warra ba'an nama gadi qoffoomte nama akkasii ijoolleedhaaf baay'een ba'aa qaba. Ijoollee warra Waaqayyoo kaase gorsuudhaaf. Karaan akkas jechuun jaalala qaba baay'ee. Maaliif lolli seexanii sin lolaanus yoo gadi cabsine wannaa ta'u. I'm not that kind of person. Annama intini barbaadu miti maan isa feemii maaloo kana dhiiseen dhufe. Millions of people loved him. Isa wannaan nan dinqachuu kooti nama akkasii miti. Of kuuftuun ta'e laphee kun isinitti hima. Garuu maal jedhee gurbaan kuni baay'een gadde. No, wanti nani amma danara sitti muu hin jiru achirra magalatii haaraadha jedhee gaafa gurra kootiin hin dhagaye. Miidiyaa irratti laxxafanii mucaan kun miisii godheera. Maaliif wanti sagalee Waaqayyoo irra hin jiru there is no so-called new revelation that is not in line with the word of God. Macaafa asirra jiru booddee wanti haaraan argannee irra jiru jiraachuu hin danda'u. Hallelujah. Maal jedhe Phaawulos beektu Galaatiyaa keessatti? Phaawulos mini kan saafa Galaatiyaa afurii qulqulluun dhimma itti ba'ee nama walakkaa kakuu moofaa kakuu haaraa katabeedha inni. Maal jedhe Galaatiyaa irraa? Wangeela asirratti katabame malee yoo ergamtoota ta'e yoo nuunis taane waan haaraas keessa hin jirre namni isinitti himu abaarama haa ta'u jedhe si'a lama abaare. Mataasaa ofiisaa itti dabale isoo hambe baay'ee nama gad of qabu. Inni nuyiyyuu jedhe kana jechuun you know that Phaawulosiin Waaqayyo dhimma itti ba'ee asirra kan inni katabu godhe fedhama afurii qulqulluun barbaadee akkas godhe jechuun Phaawulos bor geeddaraa har'a geeddaraa hin qabu. He doesn't have a right kan gochuu sagalee Waaqayyoo hin geeddaramu. Sagaleen Waaqayyoo katabamee samiirra jiraata jedha forever and ever. It never changes. Namooti dhufanii akkasan argee maaloo jechuu hin danda'am nama akkas jedhuu fi gurra keessan hin kenninaa. Sagaleen Waaqayyoo hin geeddaramu. It stays the same forever. Amen. Kanaafi namooti sagalee hafuura qulqulluudhaan guutamanii sagalee Waaqayyoo waan goone yoo miisii godhani. Let me tell you something. Gaafa akkas jedhu immoo namooti tokko immoo jiru. Balance teaching baay'ee amanu. Namooti tokko immoo kana fudhatanii maal jedhu
waa'ee kennaa hafuuraa kun akkasii isa jedhan immoo I'm against that. Kennaan hafuuraa baay'ee barbaachisaadha. Hojiin hafuura qulqulluu baay'ee barbaachisaadha. Waldaan Awurooppaa biyyi keessan kan amma duwwaa ta'ee masgidatti geeddarame addanaas kan dhiirri wal fuudhu maanni hojii hafuuraa dhiibanii baasan sammuudhaan guutan mana Waaqayyoo. Isa sanas baalaansii gochuun irra jira. Maaliif namni tokko hojii hafuuraa utuu hojjetu miisii godhe jechuun namni sun false prophet ta'e jechuu miti. Fakkatuma tajaajilu yoo amma fakkeenyaaf raajummaan inni fide tokko yoo hin hojjenne namni sun false prophet ta'e miti al tokkoon. Wanti gadheen maalli beektu yoo namni gorse namni mistake hojjechuu miti balleessuu miti wanti gadheen balleessaa eega balleesse booddee abbaa sanaan deebii kun sirrii miti jedhanii abbootiin waldaa namooti waldaa gaafa itti himan namichi sun hin barbaadu gaafa jedhe sana Waaqayyo iyyuu gargaaru namni sun badeera isa booddee Waaqayyo kana sinaa oolchu. Hin balleessina gaafa balleessaa kennu Waaqayyo nutti himu namni nutti himan immoo aamsoori jennee deebi'uun nurra jira. Waaqayyo amanamaadha. Ameen. Kanaafi kennaa hafuuraa kana qabatanii warra rukutanii wajjinis miti yaadda. Kennaa hafuuraa baay'ee barbaanna. Namoota utuu hareeda qabuu an durba jedhu dhiiraan. Kanuma itti lallabbii duwwaadhaan geeddaruu hin dandeessu. Humni Waaqayyoo mul'achuutu irra jira. Kana baay'ee barbaachisaadha jechuu godhu. Amma akka baalaansii gootanii qabdan isinitti himaa jira. Kanaafi sagalee Waaqayyoo irratti hundeeffamu eenyuna. Namooti tokko beektu Waaqayyoon hin beekan dhugaa dubbachuudhaaf. They don't even enjoy it. Gara gooftaa Yesuus Kiristoos Maatiyos irraa maal jedhe gara koo gooftaa hafuuran isin fudhachiisaa jedhe. Challenge utuu jiru gammachuudhaan jiraachuudhaaf dhufne utuma rakkoon adda addaa jiru. Phaawulos mana hidhaa keessa ta'ee Waaqayyotti gammada ammas dabaleen jedha gammadaa jedha. Lafinni jiru waan nama gammachiisu jooyi isa keessa jiru sana garuu seexanni tuquu hin danda'u. Halleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo. Kanadha namooti adda addaa namooti tokko lammata dhalatanii achuma jiru. Sunis gooftaa bira deemuu gaafa darraa boqotanii tokko hafuura qulqulluu dabranii guutamaniiru warri achuma jiru warri tokko immoo darbanii sagalee Waaqayyootiin guutamanii mirga abbaa akka jiran baranii haboo mucummaatiin deddeebi'u. Waaqayyo hunduma jireenya keenyatti haa ibsu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf har'a namooti lammata dhalatanii jireenya adda addaa keessa jiru walqixa miti akka isaatti jiran. Namni tokko yeroo hundumaa kananta jinnaa'uudhaa maaloo jedhamu they don't even enjoy jira miti. Nus akkas taane warri biyya lafaas akkas ta'e eenyuun ilaalanii dhufu isaan soogidda biyya lafaati isinii ifa biyya lafaati jedhe Yesuus Kiristoos. Jireenyi keenya dubbachuutu irra jira. Nus bakka akkas goobanne warri biyya lafaanis goobanne eenyuun ilaaluu dhufu gooboo ta'uun achuma jira. Gaafa jireenya keenya argan gaafa nagaa Yesuus Kiristoos nu keessatti argan gaafa hafuura fudhachuu gooftaa Yesuus Kiristoos argan ati maanni hicciti kee jedhanii nu gaafatu maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf jireenya keenyaan Yesuusin lallabuu dandeenya. It's not why you talk. You have to live it. Namoonni ilaaluu barbaadu maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf asirraa Waaqayyoo maal akka isinitti dubbate nan amana. Maal akka isinitti dubbate hin beeku. Waaqayyoo akka jireenya irraa hafaa jiraannuuf lammata dhalanne hafuura qulqulluu guutamne sagalee Waaqayyootiin guutamne haboo mucummaatiin akka deemnu kun fedha Waaqayyooti siif obboleettii ko. Ameen. Fedha Waaqayyooti kun. Waaqayyo kana hundumaa keessa jiraanne amantii jireenyaa keenya ulfinaan akka xumuru Waaqayyo nu haa gargaaru. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyo bakka jirtanitti yeroo kana jireenya keessan keessatti Waaqayyo waan haaraa akka godhu nan amana afurri Waaqayyo narra jira. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Isiniin kadhadha. Ameen. What to do is laphee keessan banaa. Waaqayyo ija laphee keessanii akka isinii banuuf I will pray for you. Amanaati yeroo baay'ee maani beektaa namni yoon amanne you cannot receive. Nama dhiisiiti gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa inni biyyatti dhalate deeme nu mucaa rabboolaansaa beennamee gaafa dhanii dinqii hojjechuu hin dandeenye jedha sagaleen Waaqayyo. So it's up to you. Waan Waaqayyo dubbata abbaan ulfina kennee fi eege Waaqayyoon hojjeta. Kadhataan fakkeenya hin jiru. Waaqayyo hafuura yeroo tokkotti hundumaa jira. Isiniin kadhadha. Kanaafi akka jirtanitti
Waaqayyo ija laphee keessanii habalu. Waaqayyo sagalee Waaqayyo sinii fayyibsu. Namooti tokko kanatti isin itti boossanii kasan ta'e maaloo jettan harkuma keessan jira. Sagaleen Waaqayyo gaafa sinii ifu kanatti sun deebii argata. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Kanatti tokko yoo zayitii xarmuuzii 12 isinirratti naqan hin deebi'u ofii keessanii kadhachuun kan isinirra jiru jira. Har'a Waaqayyo ija laphee keessanii habalu. Marroba akadoona maskabdee roba isiniin kadhadha maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ministirii kanas Waaqayyo sinaa bal'isu. Baga walitti nu qabdani. Baay'een Waaqa galateeffadha. Iddoo ministirii kana dhaabdaniif anis kan hin dhufe namoota kootti kana dubbachuu danda'e baay'een Waaqa galateeffadha. I will pray for you. Isiniin kadhadha. Hallelujah. 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 Remba ruba adola diabosa. Hallelujah. 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 Utuu kadhatatti hin deemin gaaffii tokkoon isin gaafadha. Yoo namni isin afeeree seentan bakkee I don't know hundum keessan Gooftaa beektan bakkee in case kana isin sila dubbachuu barbaade yeroo hundumaa waa'ee lamata dhalachuun dubbadha. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka Gooftaa kootti hin beeku namni jettan yoo jiraattan yeroon kun isin hin darbin Yesuus Kiristoos karaadhaa dhugaadhaa jireenya namni Yesuus Kiristoos hin qabne jireenya bara baraa hin qabu. Namni Yesuus Kiristoosiin Gooftaa koo jedhee argate jireenya bara baraa qabaata. Afuura isa dhumaa gaafa lafarratti baafatu afuura jalqabaa samii irratti baafata. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Nama bodu Yesuus Kiristoosiin akka Gooftaa isaatti beeku. Namooti akkas yoo jirtan maal dubbata jettanii fakkeenyaaf warri jireenya godrii beektan yoo seentan ta'e har'a kunoo inni dur yaanni koo gama keetii jedhu har'a immoo yaanni koo gama Yesuus. Isa baafatuna jira. Hallelujah. Dabbee keessan banaa isiniin kadhadha. Jaalalaan isiniin kadhadha. Hallelujah. Hallelujah. Yoo jiraattanii kadhata kana wajjin kadhannaa kadhata nan jedhu na booddee yoo jettanii jireenya bara baraa argattaniitu jechuudha. Hallelujah. Yaa Waaqayyo jedha. Baay'een si galateeffadha. Baay'een si galateeffadha. Tokkicha mucaa keetii. Tokkicha mucaa keetii. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Dabarsitee waan naa laatteef. Dabarsitee waan naa laatteef. Fannoo irratti kanaa duuf. Gooftaa Yesuus. Gooftaa Yesuus. Ani cubbamaadha. Ani cubbamaadha. Cubbuu wajjin gara kee dhufeera. Cubbuu wajjin gara kee dhufeera. Dhiiga keetiin na qulqulleessi. Dhiiga keetiin na qulqulleessi. Ameen. Kunaa dhiisi. Cubbuu kunaa dhiisi. Maqaa koo. Maqaa koo. Masgaba bara baraatti katabi. Masgaba bara baraatti katabi. Har'aa jalqabee. Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Jireenya kootii ta'uusaa. Afaa jireenya kootii. Ta'uusaa. Fayyisaa koo ta'uusaa. Fayyisaa koo ta'uusaa. Amanee. Afaaniin dubbadhee. Afaaniin dubbadhee. Kootti fudhadheera. Laphee kootti fudhadheera. Ameen. Alleluuyaa. Wanti dinqiin hundumtuu waan hundumtuu darba. Tajaajilli darba. Jireenyi biyya lafaan darba. Isan dabarre kan warri argattani amana wajjin kadhattan kadhata kana yoo kadhattani akka lamata dhalattan nan amana. Waldaa naannoo keessan jiru. Waldaa sagalee Waaqayyoo barsiisan. Waldaa hojii afuura qulqulluutti amanan dhaqaatii jireenya keessanii ministirii kana wajjinis kontaaktii wal godhaa. Isinii warra amma Gooftaa yaa Waaqayyo maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana namooti amma Gooftaa koo jedhanii yeroo jalqabaaf yaa Waaqayyo gooftummaa kee ofitti fudhatanii lammata dhalatanii yookaan immoo yeroo baay'ee waldaatti deddeebi'anii waan kana bultuu kana kan hin goone har'oorri kana godhan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa isaan jiranitti afurri Waaqayyoo irratti dhufu. Ameen. Afurri kee sagalee Waaqayyoo haa ibsuuf, afurri kee kadhata haa barsiisu, afurri kee jabina haa kennuuf maqaa Gooftaa Kiristoosiin karaa adda addaa darbee kan dhufu sanyii keessa kan deemu jeequmsi seexanaa
maqaa Yesuus Kiristoosiin qarcam jedhee irraa hacabu. Nama haaraadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waanjoon adda addaa karaadhaa karaa abbaa duukaa bu'ee jiru maqaa Yesuusiin hacabu. Ameen. Yaa Waaqayyo hafuura keetiin haguutamani. Kadhata barsiisuu gooftaa koo dabarsee sitti kenneedha. Hiriyaa hamaa eegu jireenya isaanii Yesuus Kiristoos keessan dhossa. Waan nu dhageessu galateeffadha. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Haleluuyaa. Kadhadhaa siif kadhadheen deebisee maayikii warra geggeessanitti kenna. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Bagoda liyado zegeleju. Zembarguma akadala diabosa. Jela gador riba adola diabosa. Ya Waaqayyo. Sabi kullamni kooti. Achi keessa gaafa na baafte. Jesus, I love you so much. Jireenya koo jijjiirte. Haleluuyaa. Jireenya bara waan jireenya ta'e na keessa gorte. Saban dur karaa sirbaatti tajaajilee yaadu jireenya koo. This is a miracle geeddarte. Akka nu sagalee jireenyaa kennuuf waan na qaqqabsiifte. Gad of qabeen ulfina sii kenna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana bakka jiranitti yaa Waaqayyo har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin warri confusion jireenya isaanii keessa jiraatan irraa hacamu, irraa hacacha. Karaa adda addaa jireenya isaanii kan jeequ maqaa Yesuus Kiristoosiin ammayyuu irraa hacamu. Yaa Waaqayyo saba kana keessaa ijoollee kana keessaa namoota gugurdaa kaasi. Biyyo keessa jiran dabarsiiti itti kenni wangeela Yesuusiin fudhatanii in the mighty name of Jesus. Rome raba marraba kadola shelodo se korrama ado marruba akadola diabosa ibiddi afura kullu irratan fu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Biyya Western wangeela nu fidani har'a dabareen kan Afrikaati. We are African missionaries to the Western world. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ibiddi Waaqayyo irratti dhufu rooba adola diabosa biyya sanaaf eebba godhi saba sanaaf eebba godhi saba keenyaaf eebba godhi namooti gurguddaa as keessaa ka'an internationally kan impact godhan maqaa Yesuus Kiristoosiin as keessaa ka'an. Remba gododizo jela godo korrobo jena mado karroba adola diabosa namoota dibaman yaa Waaqayyo internationally maqaa Yesuus waaman as keessaa kaase maqaa Yesuus Marroko dolo dibosa jelo do se korrama merrabo dila boja jelo do se korrama enama ze korrobosgia jela do si karroma adola diabo marraba kadola dia jelo do se korraba warra dhukkubsatan dhukkubin irra jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa isaan dhukkuban irratti yeroo kana maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee Waaqayyoo ergee isaan fayyise jedha yeroo kana sagalee jiraata maqaa jiraata maqaa caan maqaa sirriidha dhukkubi maqaa Yesuus Kiristoosiin kennamu in the mighty name warri depression in rakkisu warri irfan qabni maqaa Yesuus Kiristoosiin har'aa jalqabe irra hacamu in Jesus makadolo segola shela badurra diabosa yaa Waaqayyo saba kana dhiiga Yesuus Kiristoos keessan nus yeroo konkolaataa ofan yeroo ba'an yeroo galan maqaa Yesuus Kiristoosiin dhiiga Yesuus Kiristoosiin coverii haa ta'an. Ijoollee keessaniif kadhadheeta. Ijoollee warri qabdanii harka keessan ol kaasaa lafuma jirtaniif. Waaqayyo ijoollee ani ijoollee warra biyya kana jiraniif baay'een kadhadha. Maaliif ijoollee keessan amma biyya Jarmanii gaafa fidu Waaqayyo iddoo Awurooppaa adda addaa keessa gaafa jiru Waaqayyo biyya ormaatti Yoosefiin eebbisee nama guddaa godhe. Waaqayyo biyya ormaatti Daani'eliin eebbisee nama guddaa godhe. Waaqa sana waaqeffanna. Waaqni waaqeffanna waaqa Abrahaam, waaqa Israa'el, waaqa macaafa qulqulluu, abbaa ilma afura qulqulluu, sadan waaqa tokkichaati. Waaqi sana hojjeta ijoollee keessanitti sin hojjeta. Yeroo ganama kan harkarra kaa'ee eebbisa nama guddaa taata jedhaani sagaleen kan irratti hin dubbatina ammanan eebbisu the mighty name of Jesus. Yaa Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin ijoollee isaaniitiif nan kadhadha. Yeroo kanatti lafa jiranitti afurri Waaqayyo akka argatu namooti gurguddaan isaan keessaa akka ka'an yaa Waaqayyo
Germanii warra deebisanii Yesuus Kiristoosiif fudhatan afaan kenniteedhaaf achitti dhalatan afaan Germanii beeku akka afaan isaanii maqaa Yesuus Kiristoosiin ijoolleen dibamanii international impact godhan biyya sana deebisanii Yesuusiif fudhatan ijoollee kana keessaa ka'an in the mighty warra durbaa warra dhiiraa ijoollee isaanii dabarsee sitti kenna kadhataa fageenya lafa jiranitti dhiiga Yesuus Kiristoos keessan isaan dhossa hiriyaa hamaarraa maqaa Yesuus Kiristoos eegamani dhiiga hiriyaa hamaa dhaaba maqaa Yesuus Kiristoos summiin biyya weessanii jiru summiin mana barsiisaa weessanii keessa jiru yeroo amma akka isaan hin arganne sammuu isaanii Amen. Waaqa Daani'el biyya ormaatti namoota kan eebbifte ijoollee keenya achi jiran kana lafa jiranitti maqaa Yesuus Kiristoos eebbaaf ta'anii Amen. Amen. in the mighty name Amen. Oleh warga sedino warga durba gaafa guddatanii umrii isaanii ga'u abbaa manaa eebbifama abbaa manaa simbaatin carraa guddaan alaatti baay'een ulfina sii maqaa guddaa Yesuus Kiristoos ameen Amen. Amen. Waaqayyo gooftaan maccaa mana keessan bara keessan tajaajila keessan eebbisu waaqayyo sinaa eebbisu eebbisaanii luba keenya hundi keessan obboloota kumaayikii keessan bara Waaqayyo sinaa eebbisu eebbisa dabraalee